إلى كل حاطة شغالة في البيت، حاضنة أيا كانت، يا خواتي انتبهوا والله العظيم، ما في أحن من قلب الأم على طفلها. لا تقول لي والله صار لها 20 سنة هذه الشغالة، صار لها 50 سنة عندنا تحب أمي وأبوي، تبقى مو من لحم دمها. ijoolleen keenyas dhugaa dubbachuuf sararata nyaatana akkuma argaa jirtanii daa'ima yeroo pampersii irraa jirtu akkuma argaa jirtan daa'ima isaaniidha. Waan gaarii gootii osoo hin taane namtichi sirrii jira. Dhugaadha. Oduu isinis ta'ee maal gootu? Amma sarratanyaan tuni daa'ima miti jibbuma guddoo taate biyya Arabaa dhufte gin ishiin homtuu nan argu jetteeti daa'ima maal goote akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf anallee laphee kiyyanna dhukkubee jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube iskarajjiirratti argamta jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif haa baay'eetu jecha. Egaa obboloota koo ammoo feeyyuu daa'imti isaanidha malaakti uumaa hin beektu daa'ima irratti waan hin taane hin hojjetina. Yoo daa'ima mana daa'imaa hin barbaanne dirqama hin qabdanii jechuudha. Daa'ima hin eeguudha dirqama miti kun hojii biraa hojjechuu dandeessu mana jijjiirratanii bakka bira. Amma maal gooti daa'ima maal gooti pampersii irraa jijjiirte fuula ishee akkanatti ittiin xaragdee jechuudha bakka qoshashaa ittiin xaragdee raawwatte daa'imti isaani uumaan beektu. Kun kana godhuun sirrii miti dhugaa dubbachuuf. Osoo ana taate dhugaa dubbachuuf hin da'u. Haraboonni tun waan gaarii hojjedhu hanga addunyaa tanarratti waan gaarii hojjedhu namni si haa miidhusi garuu ati waan gaarii dalagi. Akkamitti qoshashaa fuutee daa'ima isaanii tana humaa hin beekne tana akkanatti fuula ishee qoshashaa itti akka intiniin goota. Jeswa qoshashaa ana akkana tana kaballaa dhiisanii dhugaa dubbachuuf yeroo tokko kanattuu madaamin arabisma minno akkamitti yoo si warra jijjiiruu hin barbaanne hin dhiistu leesh daa'ima isaanii akkana gooti. Intolchitee ijoolleen akkana jettan dhugaa dubbachuuf sammuu keessa sirrii miti. Intolchitee ijoollee koomintii argitan dhugaa dubbachuuf Itoophiyaan jechuudha. Koomintiin isaanii oduu argitanii daa'ima isaan irratti ishii jibbii kan bira hojjettu jibbii isa jibbii garuu daa'ima tanarratti waan hin taane hin hojjetin. Haraam cubbuudha dhugaa dubbachuuf daa'ima xiqqoo miidhuu jechuun baay'ee tokko cubbuudha. Yoo siin taane daa'ima hin barbaadu jettee mana sanii ba'uu qabda malee daa'ima miidhuu hin qabdu bofuusu. Akkamitti ishee nama kaameraan argine ilaala akkanatti qabamte ana akkanaatu nu wajjeeffamte yoo dhugaa dubbachuuf waan namatti fakkaatu jechuudha. Baalagee akkana taate. Amma feeyyus yammarartu daa'imti nama rakkisti yaa'u ግን akkamitti akkamitti guddifatta. Daa'ima isaanii kan ammana xiqqishuu tana dhiisitoo oduu guddoodhumayyuu taate akkana godhuu hin qabdu jechuudha. Daa'imti immoo homaa hin beektu isaanii waa takka hin beektu. Qoshashaa akkana tana wajjiniin dhugaa dubbachuuf maqaan nama badaa jechuudha. Akkana tana sarratanyaa akkana tana wajjiniin kanaan booda isheen immoo maal ansarriin ishii immoo sarratanyoota hundumaa maqaa balleessu jechuudha. Zigalee kanaafuu waan dalagde irratti sidaatii godhadhu dalagi. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama jibbisiisti baay'ee nama jedhamu. Qoshashaa ittiin xaragdee fuula ishee daa'imaatirratti akkamitti akkas gooti. Anaayyuu gaafiinatti ta'e anaayyuu dhugaa dubbachuuf na aarse. Isaan immoo akkamitti obsa akkamii kenneefi hin dhiisaniyyuu. Raawwadnoo dhugaa dubbachuuf ganaa waa baay'ee argina lafa kanarra jiraanne. Waan hin taane sarratanyaan yoo waan gaarii hojjette maal ta'a? Yookaan diraamaa hojjechuudhaaf qaawamtaa yookaan mana isaanii keessatti waan hin taane akkanaas hin jibbitu akkanaas lubbuu keenya dabarsitu akkana waan ta'e isin gootu aramni waan mafeeyyuu balleechumaati balleechite waan maati goote ati waan gaarii hojjenna aramni mafuusum sitti iyyitiidha malee seenyu jettu jechuudha. Geerummoo ijoolleen keenyas waan isaan hojjetaa wanta hin taane hojjetu jechuudha. Akkamitti daa'ima isaanii tana akkana godhuun baay'ee sheemina dhugaa dubbachuuf.
Inde ana juwaayee tokko na aarse dhugaa dubbachuuf ndeeti akkam isheen mana argan jettee akkuma barbaadde gootee karru kuttuu yoo hin jirre daa'imni isaanii tana jechuudha daa'imni xiqqishu tana karru kuttuu hin jirti. Garuu kaameraa isaan utuma waa fe'ee ta'ee daa'ima qabaatanii kaameraa mana keessaa dhabamu. Ati homtuu nan argu itti daa'ima namaa eenyu jetta. Haraam dhiistee yookiin biraa deemta malee akkanaan gootu dhugaa dubbachuu hamma feeyyuu nama miidhuu hin qabdu amma feeyyuu suus rakkistee jechuudha. Maaliif hin dhiista yookiin immoo hin barbaadu ni jedhu jettee dhiista malee daa'ima tana isheetti saartee isatti baqa udu waan feeyyuu deemuusa keessatti dhoowwatanii daa'ima raasii tana daa'ima xiqqishuu daa'ima malaakta uumaa hin beekne tana irratti waan hin taane hin dalagdu jechuudha. Isaan aarsuuf jettee daa'ima san miidhuu hin qabdu. Donqooroo. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko kanattuu beektanii baay'inaan Filipiinota filatu ijoolleedhaaf jechuudha. Maaliif bakka afaan isaanii hedduu takka ijoolleen bakka daa'imti beekte hin salachaaminillee haalli isaan ijoollee ittiin guddisan lijit kan jireedha. Maaliif daa'ima isaanii hin beeku hundumaayyuu hin beeku waan ta'eef haala daa'ima illee ittiin qaban beeku keenya waan gaarii irraan argan. Waa tokko balleessuu yookiin daa'ima rukutuu yookiin anni ijoollee baay'een argaa jira dhugaa dubbachuuf. Daa'ima baqaa irra rakkistii yookiin immoo daa'ima nama akkas godhuu hin qabdu. Nyaata dhiistee biraa deemta malee. Daa'ima waan beekne miidhuu dhufe ijaadin nyaate. Daa'imtu waan beektu haraam. Shimciyoon tun amma akka ishiin gootina yoo argitan ta'e waan namoonni argitan dhugaa dubbachuuf kan ikkoo lafaa ka'eetoo lafaa ka'eetoo. Yeroo baay'een ijoolleen keenya wanti isaan godhan wanta jibbisiisa. Wanti isaan hojjetan miidiyaama kanarratti ilaala TikTokuma kanarratti ilaala wanti isaan hojjetan amma garuu warree amma fakkeenya Araboonni gaafa arganii Itoophiyaa ijaan arguu hin barbaadu jettee amma madaaliin takka asitti dhugaa dubbachuuf maaliif hin jedhani beekte ijjumaan arguu isaan hin barbaadu maal si godhan yookaan waan ta'e balleessaniiti jechuudhaan akkanatti isheen jibbitee nama hunda jibbuu hin qabdu ka'a. Waa tokko miidhanii waa tokko balleessaniiti kanatti eenyu isaan irra jetti malee dhugaa dubbachuuf maaliif hin jedhaanani beektanii maaliif jibbisa sila Itoophiyaan bakka hundumatti hin jaalatamaa akkamitti akkana jettaan jedhaan abba futsum jetti bakka abba futsum. Inna yookiin waa ta'e gootii malee akkana nama ilaalaa dhugaa waan tokko sarratanyaan takka waa balleessite taanan amma fakkeenyaaf tun amma Itoophiyaa taate amma namni sun bafutsum Itoophiyaa hunda walitti qabee jibbaa jechuudha. Isin galee ilaalaa garuu immoo isheen bakka isheen baatee hin beekamtu. Garuu nama miidhuuf yookiin immoo daa'ima malaakti akkana tana miidhuuf yaadina bakkuma feeyyuu yoo ta'e oduma miidhamtanii dhugaa dubbachuuf ani daa'ima baay'ee tokko na dhukkuba. Daa'ima miidhuuf yoomiyyuu dhugaa dubbachuuf waan feeyyuu yoo ta'e gateetan biraa deema malee daa'ima hin miidhan. Daa'ima yoo qabaachuu baatte obboleewwan tarii qabaachuu dandeessa. Daa'ima miidhuun daa'ima irratti waan akkanaa raawwachuun sifiyyuu sammuu keetiif iyyuu gaarii miti dhugaa dubbachuuf. Ana garuu baay'ee tokko naas ta'ee waan akkanaa kana argee baay'ee tokko rifadhe daa'ima irratti waan akkanaa raawwachuun bafutsum hin ta'u. Kanaafuu warreen daa'ima eegdanii daa'ima isaan kaameraa bafutsum mana hin dhabamanii jechuudha. Uduma waan feeyyuu ta'e isheen garuu eenyuun na argaa maal lagu jetteet daa'ima tana akkana gochuu dhaqxee qabamtee jirti. Arkitanii isaan uduma waa feetee daa'imti mana jiraatte daa'imti xiqqishoontu kaameraan dhoksaas ta'u mana hin dhabamu. Kanaafuu shawwadamina daa'ima isaanii akkana jettanii harkaan hin tuqina. Isaan ofii isaaniitiin daa'ima isaanii dhugaa dubbachuuf harkaan hin tuqan ni beektu. Ofii isaaniitii yoo rukutan malee namni akka harkaan tuqu namni akka garagaree ilaalu iyyuu hin barbaadanii jechuudha. Wanti iyyuu hin barbaadu. Haadha taatee immoo ofii namni akkaatii jaamtuudhaan ilaaltu hin barbaadanii jechuudha. Asii galee kanaafuu akka keetii sanitti ilaalee daa'ima garuu miidhuu sirrii miti. Hin gaafatamta. Inni akkasiin jedha obboloota koo warreen daa'ima eegdanii sirriitti of eeggannoo godhaa. Daa'ima namaa bafutsum hin miidhinaa. Yoo isin amma irratti daa'imti nama guddina nama aarsi garuu akkanuma jettanii daa'ima namaa
hin tuqinaa siniin jira dubbachuu kaameraan manaan dhabamu bofsuun yoo sin argan immoo waan addaa balaa addaa sinitti bu'u kanaaf of eeggannoo godha amma shinomtuun nan argotti takkana gootii miigaruu qabamte ilaala kun immoo bataam salphina guddaa siyalee maal jetti amma misee argitu kan yeroo itti agarsiisan kana gootii ani kan goone jetti silaa isaaniin argu akkasii turtii gaarii qabaadhaa nagaa innaa tura.